Ani maqaanku faarfataa yaadataa laggasaan jedhama. Kanattaan Sudaan walaloo mata dureen isaa maalidha kaayyoon kee kan jedhuun isiniif dhiyeessa. Egaan saba Waaqayyoo akkuma beekamu kaabaaf kibba bahaaf lixa kan jirtan gaaf tokko sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyoo Abrahaamin waamee jennaan Abrahaam asan jira jedhee Waaqayyoon jala hin owwaate. Kanaaf mucaa keessa baay'ee jaallattu sana aarsaa godhiitti tulluu Mooriyaa irratti naaf dhiyeessi gaafa jedhuun Abrahaam akkuma Waaqayyo isaa abboomee mucaa isaa fudhatee gara aarsaa sanaatti hin deeme. Egaan saba Waaqayyoo har'a lafa Waaqayyo nu kaa'e moo lafa Waaqayyo nu keenya jirra laata? Kanaaf maalidha kaayyoon kee kan jedhu irratti hundaa'ee walaloo akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Saba koo dhageessu, biyya koo dhageessu, abbootaa fi haadhotaa, dargaggeetti atis dargaggeessaa kan jiraatta hunduu biyya alaaf keessa kan caafamee ture dubbii dhugaa tokkoon har'asiif barreessa. Obsumaan daraa dhagahaa jabeessa. Maalidha kaayyoon kee? Maalumaaf gadditaa? Wanta si rakkise cabsitee darbita. Amiin jedhii fudhu maalu yoo sii gale. Abrahaamiyyuu kunoo abboomamee eebba danuu dhaale. Waaqayyoo wajjiniin yeroon daa gammachuu warra booddee fuudhee inni dura gochuu eenyutu ittiin falma aboonuu kan isaati warri mormituu kee ofumaa dhamaati. Biyyi lafaa kuni waan hedduun wal maree beekaan wal eebbisee jallaan wal abaaree inni kaan garaadhaaf inni kaan kakuudhaaf hedduun wal dararee Abrahaam garuu mucaa kakuu isaatii aarsaa gochuuf jedhee iddoo aarsaa ijaare. Safuudha kan akka Waaqayyoo gonkumaa jiraaree hamma gooftaan koo anis bagan bare. Maalidha kaayyoon kee? Har'a waan si gaaffa isa kan filatta gaarii moo hinaaffa? Hamaafuu hin taane dafi irraa gori maalummaa isaan beektu isa guyyaa borii. Kunoo labsii baasee gooftaan Mardakayii wanta gooftaan godhe saba koo dhaga'i. Biyya Suusaan keessa labsii guddaan ba'ee namticha miidhameef ulfinati ta'e. Wanta gooftaan godhe maaf namni nu hubatu? Tolanni hojjeteef yeroon daa gubatu. Keessoot miidhamanii abaaramuu wayyaa warra isaaf jiraatan qofa tarra fayya. Anamma nan ga'a jettee maaf dhaadattaa? Ati badiisa moo jireenya filattaa? Suuta deemuu wayya jallinaan fiigurra akka waan jiraattuu kumaatamaaf jaarra. Safuudha isa na gargaarin maqaa isaa ol qaba nama akka kootii dadhabaa utuba gurmuu warra geerar kaayyoo ishee balleessee gaafa gooftaan falmu ofirra gatteesse. Isaatti bu'inaa anumatu falmaa bira darbaa soqaa hesee qibsittiina egaa kana booda maqaan Rehoobooti guddiseen jajadha guddaa waaqa kooti. Kanaaf natti tola maqaan isaa guddisee darba kan nu dhowwe hundumaa buqqisee kiyyoowwan cicciree danqaroota cabsee isatu nu dhaabe ayyaana isaan cibsee. Biyya lafaa kanaa eenyuun madaalama kan rakkate hunduu isumaan yaalama. Lafa gogaa irratti bokkaa roobsee margee uumama eenyutu danda'e fayyisa ijji Barxelemoos maqaa isaatiin arge. Kanaaf araara kadhannu geggeessituu gaarii tajaajilaa gaarii faarfattoota gaarii warra tiksee gaarii warra waaqeffatan saba koo gargaarii nuuf araaramee si kadhanna bariin. Hammina baay'atee waan gaarii gochuurra eenyu yaadaa jira mootummaa waaqarraa. Namni kan barbaadu qabeenya lafarraa inni hafuuf jira kaasii jakeerra. Wanta siif hin taane gooftaan kee si dhowwa hin ta'inati immoo akka sooressa gowwaa dubbii isaa dhaga'i maaf badda maaf duutaa bakka hirruu keetii innumtuu siif guuta. Fariisicha sana dubbii isaa tuffatee kan qaraxxuu sanaa dursee aarsaa fudhate. Wanta nuti goonu har'a maal fakkaataa? Badiisa moo maaloo jireenya ree laata? Kottaa ni deebinaa obbolootaa. Maaf barna maaf duuna yaa dhalootaa? Hojii irra oolchinu abboommii Waaqayyoo jireenya boriitiif qabaannu kaayyoo. Xiqqaaf guddaadhaan mee galata galchaa tokkummaa mancee jaalalaan ol galchaa.